akka horiitti qalamu jirti. Sanumaafuu hordoftaaf kabajamtoota kiyya garaan dadhabe wallahi dhugaa dubbachuudhaaf yeroo viidiyoo takka argu ifumaan jibbee jiru tanaan jibbee maaliif namni takka akka horiitti yeroo qalamu waan biraa dhiise jibbina ummanni kun nu qabani waan biraa nu qoddu dadhabanii bar duuti bar wali lama qottoodhaan ijoollee teenya akkasii mormarraa darbu jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu hordoftotaa fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattanii nutis jirraa kunoo alhamdulillah walumaan baga jiraanne dhabamne dhugaa dubbachuuf dhabamne jirra haalumaatu nu mijaawini saniif dhabamne akka biraa nagee fayyaa qabna alhamdulillah rabbil alamin. Hordoftoota kiyya faqqaalee na yaaddanii jirtanis yaadiitiin jira. Dhugaa dubbachuuf hedduu isinirraa dhabameetiin jira haalumaatu na mijaawini inshaallah. Sanumaaf hin dhabame waan biraallee hin jiru. Arraan tana fatee maaltu fidee jettan arraan tana hedduu waan garaana nyaatu takkaan na fidee viidiyoo marullee yaadan qabu arraan tana waan jabtu na fidee waan garaa nama nyaatu takkaatu hedduu garaana nyaatee garaan na fideetiin yeroo lama sadii kaameraa kaayyadhee niin dubbadhaa jeetiin dubbachuullee dadhabeetiin kaameraa cufe jechuudha. Maaltu akkana fatee maal taatee jechuu keessan olamoo gadda guddaarra jirra. Gadi sammaali jettan namu quba qabdanii torbaan gahee jira. Oromoon salaalee dhuma jirti namu quba qabdanii ummanni keenya ka salaalee dhumu jiranii hedduu haala sukanneessaa fi haala hedduu nama mararuun dhumaatti jiranii dhiigni Oromoo salaalee dhiiga keenya duuti Oromoo salaalee du'a keenya gaddi Oromoo salaalee gadda keenya kadhangalaa jiru dhiiga ijoollee salaalee dhiiga obboleeyyan keenya dhugaa dubbachuuf kanumaa hedduu garaana nyaate gadda kana hedduu wallahi dhugaa dubbachuuf kaameraa kaayyadhee yeroon hin haasawaa dadhabeetiin garaan kun nabadee dhiisuutti jira. Arraan tana immoo dirqama dubbachuun qabaa jeetiin if jajjabeessaa maaliif namoonni beektanii ijoolleen teenya obboleeyyan keenya haala sukanneessaan qalamu jirti akka horiitti qalamu jirti. Sanumaafuu hordoftaaf kabajamtoota kiyya garaan dadhabe wallahi dhugaa dubbachuudhaaf yeroo viidiyoo takka argu ifumaan jibbee jiru tanaan jibbee maaliif namni takka akka horiitti yeroo qalamu waan biraa dhiise jibbina ummanni kun nu qabani waan biraa nu qoddu dadhabanii bar duuti bar wali lama qottoodhaan ijoollee teenya akkasii mormarraa darbu akka horiitti qalamu jirti. Sanumaafuu hordoftaaf kabajamtoota kiyya garaan dadhabe wallahi dhugaa dubbachuudhaaf yeroo viidiyoo takka argu ifumaan jibbee jiru tanaan jibbee maaliif namni takka akka horiitti yeroo qalamu waan biraa dhiise jibbina ummanni kun nu qabani waan biraa nu qoddu dadhabanii bar duuti bar wali lama qottoodhaan ijoollee teenya akkasii mormarraa darbu jira. Dhiironni kun Oromoon tun badiin teenya maali badiin teenya ogguma takka cinqiin teenya dhumattu biyya namaa keessa wal nyaanna biyya keessa diinaan nu fixu jira biyya namaa keessa ifiif wal nyaanna hedduu wallahi ifiin jibbee jiruma tanaan jibbee maaliif ani amma dhugaa dubbachuudhaaf yeroo obboleeyyan keenya akkasitti harmeen otuma teessee ilmoosii eegdu ilmoosii ijumasii dura ciibsanii akka horiitti qalu jiranii waan biraa dhisanii qottoodhaan mormarraa darbu jiran hordoftaaf daawwattoota keenya. Gaddi Oromoo salaalee gadda keenya Oromoon salaalee obboleeyyan keenya Oromoodha obboleeyyan keenya dhiiga keenya maaliif sagalee ta'uu fidhamne takkaffaa dhugaadha dhumu jirti diinni fixuu jira. Diinni dhumaatii wali lama ableedhaan viidiyoo marachaa afaanii waan hedduu jecha akkasii yeroo mormarraa darbanii garaan kun nama danda'u ni dadhaba. Ani wallahi hedduu torbaan takka ani mataan kunu kiyyaa miti na dhukkubu jira maaliif yeroo namni tokko saba kee dhiiga kee dhiisi yeroo alagaan tokko akkasitti yeroo waan akkanaatti raawwatamu garaan siin danda'u dhugaa dubbachuuf. Ammas naftanyaan kunoo akkana qabdee obboleeyyan keenya mormarraa darbu jirti. Torbaan keessa dhumti ijoollee salaalee haati imimmaan buusu jirti haati teenya booyu jirti. Qeesii keessa baasanii buqqisanii qabeenya irraa fudhatanii waa meeqa itti raawwatamu jira. Nam sagalee ta'uuf hin agarre
dhugaa dubbachuuf hedduu nama rakkisa. Hedduus haala suukanneessaa akkasitti yeroo ilmi namaa qalamu hedduu wallaahi ifillee jibbita. Akkasii teenye tanatti deebina. As keessatti waa hedduutu raawwatamuu jira. Nuti diinnis gama tokko nu fixu jira. Ififis wal fixu jira. Ififillee wal hin dhiisnu. Biyya namaa keessa siirii namatti Oromoo siirii godha. Obboleeyyan nuti kun dhiiga takka saba takka foon takka akkamitti obboleessi tokko irratti shira yaada. Akkamitti obboleessi takka obboleessi takkatti shira yaaddi. Akkamitti obboleettiin takka obboleessi takkatti shira yaaddi. Kunoo magaalaa tana keessa waa hedduu Fatee maaliif dubbachuulee dhabdeen jiina. Ani balloollee ka qabame qubaan qaba. Ilmaan isaanii dhaqeet ilaalu jira. Garuu ani viidiyoo waraabbachuu jibbi wallahi hordoftoota kiyya. Maaliif yeroo diinni akkanatti rooroo nurratti oofu jiru ka diina. Nafxanyaan nu fixu jirti biyyatti. As keessatti immoo ifiif wal nyaachuu jira. Tuba nutiin kun badiin keenya maali yaa rabbii kiyya. Ifiifis waliin gallu. Rakkoon teenya ifiifis waliin gallu. Harka takka wal qabannee waliin yaanu. Dura hordoftaaf daawwattoota kiyya na dhibdee jiraan. Hedduu ani viidiyoo kana banadhee waa takka waraabuun jibbii wallaahi. Namni tokko yeroo saba isaatti siirii godhee dhamaasee ifa wallaalchisee ilmoo irraa fudhatee ilmoo akka fedhe godhee yaa hordoftoota kiyya. Ani hedduu na dhibde. Nuti saba tokko obboleeyyan tokko dhiiga tokko ilmaa abbaan takka barrooti. Ilmaan abbaan takka akkamitti walitti irratti roorrisna duba. Diinni nurra roorrisa. Nuti walirratti ifirra roorrisna. Akka miree akkan anna dhibde bar. Numaan jibbiyoo miidiyaa kanarra ol bee waa dubbachuu. Gama takkan yeroo wal nyaannu diinninis kana arkee nurratti dulu jira. Nu qalu jira waan biraa fixanii jibbina nu qabanii jecha ableedhaan qottoodhaan nu qalu jiran hordoftaaf daawwattoota kee. Nutis walis hin dirmannu wal biras hin dhaabbannu walis hin dhiisnu ifiif walirra dulu jirra. Wal maraachuu jirra. Wal miidhuu jirra. Yaa Rabbi badiin keenya maali? Gahee nuun ji'a Khaaliqa. Nurraa guuti yaa Rabbi. Ilaa yoomi duba rakkinni keenya kun ilaa yoomi? Yaa Oromooti, yaa hordoftoota kiyya. Dhumaatiin biyya ni gartanitti jirti. Biyya ambaa keessa biyya namaa keessas namni wal qabatee wal ta'ee harka takka ta'ee wajji deemuu qaba moo wal nyaachuu qaba. Oromoo irratti sidee shira yaaddu. Obboleessi tokko obboleessi takka raggizee waan biraa yaadu. Dhamaasuu yaadu. Maraachuu yaadu. Akka miree. Ta biyyaas nu dhibdee, ka biyya namaas nu dhibdee akkam taana dube yaa Rabbi. Yaa Rabbi nurraa guuti. Wali nu galchi yaa Rabbi. Walii galuu dadhabne nutillee. Walii galuu dadhabnee kayyoo biyyattis dhumuu jirra. Oromoon salaalee akkasitti lafarraa fixu jiran dhiigni isaanii dhangala'u jira. Dhiiga obboleeyyan keenyaatu dhangala'u jira har'aan tana. Dhiiga obboleeyyan keenyaatu dhangala'u jira. Obboleeyyan keenyaa qalamuu jira. Abbootii keenyaa qalamuu jira. Hayyootii keenyaa qalamuu jira. Haadholee keenyaa qalamuu jira. Obboleeyyan keenyaa ajjeefamuu jira. Akkami garaan nu danda'a akkamitti mi maal gooname? Mi waan goonu maal? Ifiifis waliin gallu. Rakkoon teenya tanaa bar. Yaa Rabbi nurraa guuti yaa Rabbi. Yaa Rabbi gahee nuun jee. Dhumuma jirra. Eega if barree kanoo dhumaati jirra. Ittuma jirra dhumaatiin Oromoo. Yaa Rabbi Oromootti. Oromoo tana dilii maal qabna dhiiroo? Dilii maal badii maal qabna? Wani siin gallu. Diininis nu fixu jira. Nama nuuf dubbatullee naa garree. Akka miree. Yaa Rabbi dilii maal qabna yaa Rabbi. Yaa Rabbi yoo dilii qabaanillee yaa Rabbi atummaan nu araarame. Yaa Rabbi gahee nuun jee nurraa dhaabi. Yaa Rabbi nurraa guuti. Dhiiga obboleeyyan keenya ka dhangalaa'u jiru kanallee yaa Rabbi atummaan dhaabi atummaan ni dandeessa. Nama nu dubbatu sinaa garree. Atummaan yaa Rabbi nu dirmadhu. Yaa gooftaa atummaan nu dirmadhu. Wallaani ifin jibbe maaliifin jiraadhaan ifin wallahi maaliifin jiraadhaan na dhufti amma. Yeroo obboleessi qalamu. Yeroo obboleettiin akkasii qottoodhaan mataa irraa fuudhan. Akkami garaan nu dandeenya. Obboleeyyan keenya dhiiga keenya saba keenya.
akkasii rabbi nurraa haggutu hordoftaaf daawwattoota kiyya ani kana hundaan miidiyaa kana na jibbisiisee dhugaa dubbachuudha. Ta biyya akkasii nu gubu jirti garaan nu gubachuu jira garaan nu madaa'ee jira. As keessaas yeroo wal finnu walirratti shira yaannu ilmoo namaa fuunee ilmoo namaa yeroo azabnu maqluuqa waan akka hin beekne siiriin yeroo nama dhamaasu namni kun eenyu numa bara obboleeyyan nutiin kun saba takka dhiiga takka ilmaan abbaa takka bara akkamitti wal miina rakkoo teenyaan nuti yeroo ifirratti rakkoo finne kaambaa akkam nu godaaree kunoo kaambaa cibsee nu qalu jira diinniin cubsee nu qalu jira bara kana achi maaltu hafe duuti kanumaatu wallahi hordoftaaf daawwattoota kiyya viidiyoo maruu na jibbisiise keenya kan dhaabbachuus didee jira wal dhamaasu wal maraachu wal miidhamtu nurra haa dhaabbattu gahee rabbi nurra haa jiru nuti dadhabne wallahi yeroo hunda hiraaraa oluu dadhabnee jirra yaa rabbi oromoo salaalee kadhumu jirtu atummaan cinaa dhaabbaddu yaa kaaliqa kanumaatu wallahi garaan na bidee jiran heddullee haasa'uu hin danda'u kanaachi maaliif wallahi keessa gayya madaadha yeroo viidiyoo takka argu wallahi fin jibbaa argartanii jirtan na fakkaataa isinillee yeroo ilmi namaa akkasitti cibsamee akka horiitti yeroo qalamu jibbina ilmaan oromoo maal balleessan oromoon badii maal qabdi yeroo akkasitti jibbina ta'anii yeroo viidiyoo maraa qalanii ilmoo maqluuqa ilmoo daa'ima ilmoo qacalee kana yeroo akkas godhansan dilii maal qabnaaree nuti yaa gooftaatu maal nurraa buuti akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya tanaachi waan biraa jechuullee hin danda'u dadhabeetiin jira dhiifama naa godha namuu amantii keessanitti oromiyaaf du'aa godha salaaleef du'aa godha salaaleef rabbi naa dirmatuuf inshaallah har'aan tanaan ganumaan dubbachuu barbaade dhiifama naa godha viidiyoo biraatiin hanga luddifnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.